يا كريستيانو الرب ربي سبحانه وتعالى أكسين الربان التي إسلام ما كيكتان يوكان مو إسلام ما قرطان قرط أكون سري متجرات منو مرما إسني مر من دايركت إسني بانيتي كونو سري راج الناس نتكرسي ما جري أفلم يتدبروا في القرآن سلا قرآن كيس قال لا لا انت لا نيجي والربين كيس جراتشو إلى لا جري ربي سبحانه وتعالى وتو ربين برانتاني سلا ولا بتريجر انت لا يوكان مو قرط جري ربي سبحانه وتعالى يجي مسني كنيجر قالوا هن أربسنا كرانا قاتين قرآن نسري متيجتين ومرموف سيدو لدابنا نقادان كنو نقادان سيدو لدابنا قالوا هن أربسنا يا كريستيانو توان أربسنا ربي سبحانه وتعالى كيسين جنجرانو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جل ربي سبحانه وتعالى وجنين جراتشو راسين دوركو كريستيانو ورّا انتي برا نقاد انجراتني وجنين جراتشو راسين دوركو ونمني ربي وجنين جراتشو راسين دوركو ورّا امنتي كيستي سنين لولاني في ورّا كسم سمو امنتي كيستي غند بيه كيسا اسم باسان اسم رياتاني وجنين جراتشو سين دوركاين جبه سانا كبدا ادلا كيسان كريستيانو وابردا قرآن دبسا وان نمني اسنتي ميرين وان نمني اسنتي ميرين ديمنا barsiisonni keenya akkana nuun jedhan jettanii fakkeenyaaf amma dubbiin an dubbachaa jirurraa bakka tokko kuttanii yoo fuudhanii deemtan waan sana fudhatee deemuu hin danda'u. Mee qur'aana ofuma keessanii dubbisa yaada namaatiin hin deeminaati. Waa sin arrabsiina. Macaafas yaada keessanii hin hubatinaati. Akkaataa komaantariin keessa kiristiyaanonni hubatanitti osoo hin taane mee akkaataa macaafni jedhutti hubadhaa deema. Affeerraa isiniif goonee jirra. Macaafas ta'eenis qur'aana hubannoodhaan dubbisa. Arrabaaf jibbaadhaaf hin dubbisnaati. Jibbaadhaaf hin dubbisna kamiinuu miiraan waan dubbisna. Yeroo baay'ee kiristiyaanonni rakkoo isin qabdan miiraan waa dubbiftan. Quraana ta'eenis macaafa miiraan waa dubbiftan. Macaafa yoo banuu feetan hafuura keessa galla jettanii yaada namaatiin hin hubatamu jettanii waan amansiiftaniif hubachuu hin dandeessa. Maaliif jennaan hafuurichi hin jiru waan ta'eef. Yoommo quraana dubbisa jettan jibbaadhaan dubbiftanii namni jibbaadhaan waa dhaggeeffatu hin galuuf hin fudhatamuuf. Jibbaa gama lammaniituu jibbaa dhiisaati. Waa dubbisa waa baradha. Maal ta'e biliyoon kiyya jibbuma malee tokkoffaa irratti wallaala tokko hin qaban hundi isaanii ni beekan. Akamtu karaa haqaatis ni beekan. Amma warri silaan hubanne warri gartee wallaalaan duraan shawwadamu jiru warra dhufee amanee yookaan amantii kana qabachaa jirudha. Dhugaadha sun kalee fideen gaddan hin beeyne wallaala barannaani dhufe. Amma warri hin beeyne kun osoo beekuuti warra osoo dhagayaa rafuudha. Ammoo miliyoon dirribaatu qabamnaan yaa Allah jeetti rabbiitti du'aaf deemasee shaadaa qabatee jechuudha. Ni beekan hundi isaanii ni beekan. Sigale kun ammoo jibbuma malee rakkoo jibbaati malee jibbaa fi miira keessa galuu fi wanni jibbaa wanni ta'uu osoo hin taane tokkoffaa irratti waan waliin qabnu qabna waan waliin hin qabne qabna. Waan waliin qabnu sanii fi waan waliin hin qabne san ammoo walii kabajuun dirqama ta'a. Kana silaa isinuunuma beeytan numa hubattanii waan waliin hin qabne walii kabajuun keenya dirqama ammoo waan kana ta'eef isin silaa waa adda baafachaa yaatanii hedduu bareedaa na fakkaata. Kanaaf dhugaa keetii miira keessa galuu wal xiqqeessuu wal arrabsuun nurraan barbaachisu akkas isin ja'a wallaalan qaban jechuu barbaadeeti walumaa galatti beekan osoo beekanii. Waa jedheen tumura inshaallah warri Dubaayii amma dandeessaniin ijoollee isin keessa teessee qur'aana seeratti dhiyeessuu yaala adaraa keessan seeratti dhiyeessuu yaala ijoolleen Dubaayii keessa jirtan adaraa keessan indoofina yaani du'aan sossoon hin ta'ina. Wallahi du'aan sossoon taatanii jirtan bara arra waggaa ja'affaa isiniin arga gidee hundi. Bakki itti qura'aanni jijjiiramu Dubaayiidhuma. Takka namni arabatti viidiyoo kennee jiru hin jiru. Takka arabatti nagarsiifamu. Suudii kana keessatti mucattiin Najaat jedhamtu tokko hin ciccirre qura'aan hin ciccirre jettee waggaa lama hidhaa teessee baate. Naan ciccirre jechuu afaan hin dubbatteef. Musliimaa beeki.
Yaa kanaaf isin ijoolleen teenya if baraadhaa dammaqaadhaa nama yooniif humaatillee gochuu hin dandeenye nama tarkaanfii irra fudhachuu danda'uun saaxiluun keessan dirqama himuu yookaan namaaf amma namni biyya arabaa faa jirtan kun rakkoo miti. Inumaa hundararu waa'uma san nama saniif adda baasu jarri afaan isaaniitiin beeyne wanti afaan isaanii saniin himtanii fi akkana waan akkanaa hojjechuu deema inni kun akkana jettanii waan san adda baafnaanii fi hangasuma khalaas diinii tumsuun kanumaa bar. Labba'uun kanumaa baru akka biraatii miti. Isinii galee? Kanaaf keessattuu dhugumaa. Ijoollee fakkeenyaaf ammaan duriyyaa kana hin jaalladha. Maaliif jaalladha beektu? Amantii irratti qaldiin hin jiru musliimoota bira. Haa duriyyoomtu haa baala gattuu gaafa bakka amantii ga'e namni hin qalladu. Hin qalladu tasuma ta'e. Hin qalladu yoo imaanni qalbii isaa keessa hin jiraanne malee wallahi namni beekaa namni yoo baala gatise imaanni qalbii isaa keessa hin dhabamu. Hin dhabamu tasuma ta'e. Hanga tokkollee ta'u. Dhabamu gaafa amantiin tuqamu eenyullee qalbii isaan maadha garuu akkaataatti dubbatu dhabuusaati akkaataatti dubbachuu wallaaluu fi akkasumas akkaataa godhu wallaaluudha garuu ijoollee Dubaayii isinii galee onnee keessaa fuudhama ta'e hin beeku bara durii har'a waggaa ja'a waan akkanaati achi keessatti quraanni cirama achi keessatti nabi Muhammad arrafama achi keessatti Allahan arrafama nama nuti beeknu jaraa wajjin dhufee buna dhuguutu musliimoota wajjin buna dhugee deemutu dhufee Allah arrabsa. Arraa ijoollee quraana cicciran ijoollee atta maa macaafan ta'in muslima ta'ee macaafa ciccirraan qabsiisa dhugaan isiniin jedha wallahi muslima ta'ee macaafa kiristiyaanaa ciccirraan qabsiisa seera Dubaayii hin beektan namni seenee jennaan hidhaadhaan bahu nama Yesuusiin arrabsu muslima ta'ee dhiisisaan dhugaan isiniin jedha jiru islaamummaa keessa amantii nama arrabsu. Ijoolleen Dubaayii dammaqa adaraa keessan dammaqa. Amala kana ofitti hin barsiisin amala doofummaa kana ofitti hin barsiisin. Waa kunuu asin ga'uu barsilaa gaafa miliyoon gartee gabbee qabaa ganna dhiisaa jiru sanuu jabaadhu itti muddi goota keenya jabaa keenya itti muddi jabaadhu akkana si duuba jirra si wajji jirra akkasi iyyisiisi gooba si jaanii silaa harka dha'uu fi baatanii innummaan kunuu silaa waa asin ga'u sii galee. Namni tokko itti siqeetti dhiyaatee lakkii akka kun gaarii miti wanni itti jirtu kun sirrii miti amantii namaa arrabsuun xiqqeessuun gaarii miti je'eeni rakkoo miti amma laan namni karuma sirriitii wangeela isaa lallabatee wangeela lallabisan keessan nama tokko karabbii hireef hubachiifatee yoo geeffata sun rakkoomi wangeela lallabachuuni rakkoo miti jechuudha ammoo amantii namaa arrabsuun nabiyyi keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi xiqqeessuun wanni akkasii kun bataami rakkoodha jechuudha rakkoo akka miliyoon kana keessa nama buusaa jechuudha isinii galee. Ani xumuree jira baay'ee dhaamsi wanguma kana tokko ijoollee musliimaa amalli keessa nama musliimaa qabaachuu qaba. Inni lammaffaan kiristaanonni immoo waa dubbisaa musliimoonni immoo musliimoonni Dubaayii keessa jirtan keessattuu musliimoonni Dubaayii keessa jirtan adaraa keessan dammaqa isiniin jedha. Walumaa galatti dammaqa waan arrabsiisina islaamummaan arrabsiisina utuu isin jirtan islaamummaan arrabsamin. Xumure. Abshirayyee galatoo. Akkasi خلاص أولي مسمى أتلين بدي واتقوني كبد ديو تنا خناف أتلين أولي أتي أنا سفود ريموتي داني أكاسي نم نكون يولين تنياس كون اللي والكبنجة ما خبجوا معنا أولين جيران أستاذ الرد دعوتي هلا أكمل دعوتي جيران الرد دعوتي كيف جدا الرد دعوتي جيران خرابري تبري يا جنكسني با سجلوا ما ننسى كمان برا الرد دعوان كوري جرا أرى خرابري ده تبري خراجاي بر أما خرب عالمان هتفو فري أستاذ ما تنا قد الله كذيني يا أستاذ ما يا جولة قلتين فتش جرتاسا جولة وانغاري دليتي باكستاني رانا ساينا اوكي لا جولة والله هدوتا بر رقا كودا جا ولد دابي بر انما وانا كسنت تولي وانا كسنا قمجيس ان قمدو فنتا يا ربين جروتي ينرى بر يتشو ان قسن ان قمدو سبحان الله قمديتي اللفتنا التفريقات ويدو كان هندر رايم مداك بل ما ديرا قمدي بكا نتولي مال قولاني بيتا نمني قوان غاري تا كوي جتي وانا ما قمجيسو كوي جتي
nama isaa irratti xiyyeeffannaan akka deebi'u taasisa. Maaliif ijoolleen teenya yogguu namni tokko waan guddaa hojjete nama sani ol kaastanii baay'ee takka ol fuutanii irraan leellisina. Maaliif jennaan ijji diinaa achirratti xiyyeeffatti. Nama sana irratti xiyyeeffatti ijji diinaa akka nu jalaa ijoolleen san hin miidhamne namni garaan gubatu jarattidha daran. Isin maaliif isin waan gaariidha gammaduu waan gaarii garuu immoo jarattiin baay'ee garaan gubata. Inni immoo hinaaffaan gartee garaa gubdee waan hin taane ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam irratti haasawaa ture qabame bakka harka Rabbi jalaan bahu waan ta'eef harki Rabbi qabee jira. Rabbiitu qabee kanaaf isin ijoollee sanii miidiyaa irratti hedduun jala waliin kaasina irraa isin dubbatina warreen jala jirtee fiidiyoo irra irratti hin dalagina hedduu diinaaf wanni nu saaxilaa oolu yeroo hunda nama jalaa hedduu agarra. Anjoollee san suuraa isaaniitu hin fayyadamne. Hin maxxansina suuraa isaaniitis hin maxxansina fiidiyoos irratti hin dalagina irratti illee hojjetina waanuma takkaafu maaliif deebi'anii gara ija diinaa harka nu jalaa seenan waan ta'eef kanaafuu isin jabaadhaa akkuma jirtanii namni amantii namaa tuttuuxanillee irraa gattaa. Warreen amantii kiristaanaatiis warreen keessan kan gara amantii muslimaatirraa gara keessan dhufee amantii muslimaatirra duulullee dhorkadha. Wal gaggalaafachaa deemte yookaan beektaa. Kanaaf warreen muslimaatiis akkuma kabajaa qabdanii kabajaa duraanuu quraanaa isin dhorka isin amantii isin dhorka. Amantiin teenya waan nama arrabsuu fi rabbii namaatillee arrabsuun jaalattu waan ta'eef. Kabajaa goonaa fi duraanillee ergamaa Rabbi akkasumatti nu gorse sallallahu alaihi wasallam Rabbi irraa jiraatu. Ijoolleen hedduu ijoolleen xixiqqoon onneen buttuutuun if dhorkaatuma akkuma foormiitti dalaga waan daleeddan. Haammoo amantii irratti qeequ silaallee akkuma ammaatiin qabama akkuma kun qabama xiqqiyyoolleen dhaabbatu. Maaliif Rabbiitiitu yogguu namni san daangaa darbe akka to'annaa seeraa jala oolu boosisaa beektaa. Kanaaf ijoollee teenyatanii bakka jirtu sanitti gartee tarkaanfii tana fudhatte haa galatoomtu Rabbi jazaa isaanii haa kafaluuf akkasii jabaadhaa bakka suma dubbisuuf hin seene waliin garree bakka jirtu. Abshir mangistii kiyyaa wallahi hedduu siyaad maal isaati qo'i rakkoon irraa qabdaa? Rakkoo sirraan qabu maal ta'e soomana jirraa boleessa. Maaliif nan dubbisin duuba? Si dubbisa ree miisejii si senne. Hin argine wallahi sanumaa fi hedduu si jaaladha hedduu si yaada sanumaa fi ishee ayyee rakkoo miti hin badin jechuu barbaadeeti. Amma baduree amma soomana obbafane shawaalatti jira garuu amma billee guyyaa sadii naaf habeeta guyyaa sadii kanallee obbafallee sanboota gara hundattuu bal'inaa wal agarra inshallah. Abshira ayyee wajji jirra. Ayyee bakka taphataa amma gadiin bo'amma. Abshira ayyee. Ayyee jabaadha. Akkasii warri akka kiyya gammaddan ammootu baga gammaddanii baga walumaanuu gammannee alhamdulillah galannee rabbiif haa gayu. Awwalee musammaa ammoo ati dhuftee dhiifama na gaafachuu qabdaa waa xiqqoo atis dhiyoo tana quba lallaattee turte. Dhuftee dhiifama anilleen afaantun albe'ee waan hin beeyne faa dubbachuuf bakka nan nyaanne hooqachuuf bakka nan fakkaanne dhaabbachuuf si galee waan nan fakkaanne dubbachuuf jettee atilleen ol baatee dhiifama jettee awwalee harka kee ol qabdee dhiifama gaafattee akkasitti nagee awwaliin jiraannaa jechuudha. Sin tokko yoo akkas ta'uu baatte ammoo awwalee namni tokko hin tuqina anumaan rimootiidhaan fuudha. Anumaan rimootiin fuudha. Hin barbaachisu jechuudha namnummaa. Namni quba nutti as qabe qubni 90 qubni 100 qaba bakka takkaatti qabamaa jechuudha. Wallahi namni quba nu qabe namni quba nutti as qabe qubni bakka takkaatti qabamaa jechuudha. Akkasitti amma kunoo miliyoon dirribaa yaa rabbichi manaa tursiisati yaa khaliqachi manaa tursiisa. Mucaan guddaan kun akkasii ho'uun miliyoon dirribaa guddaan akkasii boo'uun akka ijoollee xixiqqishoo udaanuu duddidiyeetitti waay jee akkasii boo'uun sun waan akkas na gammachiisa. Aboo waan san sababeeffatuudhaaf ijoolleen mana madaamii keessaa meeqa dalagarraa galchan ijoolleen wayii quba qabdi akkuma fuutee jawwaala shabakaa gabbanattatti viidiyoon Video miliyoon dirribaatti dhufte. Ijoolleen agarraan irra gadhooyitee mira jawwaala wayii irraa xiqqeessite. Jawwaala wayii sagalee irraa xiqqeessite.
Malam ballees hoggaanni ijoolleen madaamiitii fi madaamiin hirriibaa kaate nama meeqa hirriibaa galchanii jechuudha. Kunis kaanumaanii aboo arraan tan akkana bara akkana anis bar mana kiyya keessa akkasuma nama meeqa dalaga irraa galee jechuudha sababa miliyoon hirriibaadhaa isin ijoolleen teenya hoggaa waan akkasii gartan irra gattu qaadhaa dura sagalee irraa xiqqeeffadhaa laala. Dura jawwaala keessan sagalee irraa xiqqeeffadhaa eegas booda irra gattu qaa. Hayi madaamiin teessaniif ijoolleen hirriibaa kaate nama meeqa dalaga irraa gale. Ndee hayi. Namni guddaan kun sanula miliyon. Namni guddaan buukiin hudduu keessa naannoo ite kun. Way. Wallahi billahi garuu itti xiqqeessita. Waa xiqqoo kun tuutan na fakkaatti immoo hoggaa qaban san waa xiqqoo kun tuutan na fakkaatti. Namni kun ni gammada. Namni kun ni gammada kun ammoo akka jiru. Wanni hidha seetanii qabamuun isaa mariyyoo seetanii hidhaan qoraasu malee silaa namni akkas beeku hoggaa akkam akkasii wayi waata akka ijoollee xixiqqishat. Thank you membeerii ta'a mee akka sabboonaa kanatti membeerii ta'a. Kanaaf ani kalee Ida fi mare fi mariyo jiruun diya guutuun akkasin na gammachiisu ta'isu akka miliyoon dirribaati. Wai aboo gurbaa gabbee bar Nabiyyuu Muhammad barsanuu Nabiyyuu majaane Nabiyyuu Muhammad nama injiraan akka bokkatti irraa garroobdu jedhe injiraa miti hudduusaa keessaa rabbiin gartee quduraa raammoo isaa gad haroobsisu. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyi keenya akkas jedhe xuriin naman fakkaanne kun xuriin naman fakkaanne wasaqni udaanu duraa ifa quumbeeyne kun. Wallahi billahi waan akkas na gammachiisa waan akkas na tole waan akkas garaa kana na qabbaneeyse barbaadeetiin dhabee jechuun hin harkadhu ganallee waan akkas na gammachiisu hin harkadhu. Sini galee silaa magaalaa Finfinnee guutuu bitanii naa kannanii akkasitti hin gammadu jechuudha. Wallahi ishishee goobasii wallahi ijoolleen sun goobasii hayi tee gurbaa udaan urdu rakkatee muka qabatee akka nama cimiimu jiru waay waaqayyo yaammadhu waaqayyo Yesuus yaammadhu ati seetaana jechuudha laan seetaanaa miti lubbuyya hottu ni haasoyna laa wallaan seetaanaa miti ati ni deeggartaa isa ni deeggartaa ati lubbuu hottu honni haasoyna iyyuu an seetaanaa miti wallahi maalin balleeysan halo Yo, maal jette Habiibti maali brother, badii namatti akkamitti gammaddaati? badii namatti badiidhaa duba kun waan gaarii dalagamee bara. Ara dhugaa gaarii hojjetee butuun taane viidiyoon isaa bal'aan qaqqabee jira garuu badii yoo dalagu malee badii ilma namaatti immoo gammaduu hin qabnu beeki. Yoo inni balleesse bakka sagalee inni balleesse sana laalle. Ati ni deeggartaa isa? Ani moo isa sin deeggaru garuu qabamuusaatti sin gammadu maa qabamee sana jechisiisu sababni isaa zimjiree laaluun qaba malee waan na gammachiisu hin qabu. Qabamuusaatti akkamitti gammaduu dhabdeeti? Maaltu na gammachiisa badii namaatti hin gammadu badii namaatti hin gammadu infaraadiin asin badii namatti gaafa san silaa barlaan lubbuu dhageeffadhu la tokkoffaa irratti gaafa san silaa wanni akkanaa kun gaarii miti waan booda dhufaa namni beekuun dirqamaa itti yaaduun an wanni kun booda aarsaa na kafalchiisaa waan jaamu yoo namni tokko ifii xiinxaluu wallaalaa ta'e xiinxaluu wallaale namni akka keetii fakkaataan akka keetii hedduu jira isa kanatti himuu danda'uu qaba garuu ati gaafa san akka fedhe inni haasee akka fedhetti albee akka fedhe diddigee Sigale akka fedhe ciccite ammoo arran tana qabamuu isatti hin gammadu waggaa jettu no jechuun ni deeggartaa jechuudha isuma san duraanuu jajjabeessu jirta. Ara lakki dhugaa rabbii garuu nanni waan arge jedhu koomentii jalatti nam barreessaa fi waan akkasiirraa of qabii minaan jedhee koomentii nam barreessaa garuu ani isa sin beeku eessa akka inni ta'e hin beeku viidiyoon sana qaqqaba baqa viidiyoon sana hargaa. Garuu badii namaatti namni kamiyyuu gammaduun namatti hin tolu. Sababni isaa garuu kan keessanitti hin beeku malee akka macaafni keenya jedhutti namatti hin faradiina isinitti faradama sababa jedhuuf ani garuu akka mataa kootti nama kamittis faraduu hin barbaadu kan bakka namatti faradu seexana malee namni kamiyyuu badii namaatti hin gammaduu qabadhee yaadu brother. Ishi saniif ati seexana ayinaan jette doo. Kanaaf siin jedhe nan gammadee ati jennaan akka. Ishi ayyee.
Ayyee dhageeffadhu gaa waan takkaan settee malubbu. Ishi birooki. Tokkoffaa irratti namatti hin faradinaadhaan jaamu suni nama fakkeenyaaf amma nama akka keetii qulqulluu kana yoon kijibarra kaa'e lafaa kee isiin tun akkana jee maqa balleessiidhaan waan takka sirra kaa'e malee kana karagaansaa lafa jiru halkanii guyyaa liibii seenu yoo udu'anirra taa'u taa'eetuma waa arrabsu yoo gartee fincaanii ammaa seene taa'eetuma waa arrabsu kana karagaansaa lafa jiru itti faraduu hin jaamu bar kana lubbu itti faraduu miti bar dabaafattee bakka san. Qaalii kiyya ga'an immoo kanatti ati na gammadee jennaanani maa gammadaa kanan jedhu kanatti seexanaayyii siin jedhe ishii qaalii kiyya. No amma fakkeenyaaf wanni ati jette sirriidha garuu siin deeggara. Tokkoffaa irratti nama badii hin qabne maqaa balleessuun nama qulqulluu xureessuun siigalee nama yakka tokko hin qabne yakkama jechuun siigalee nama badii hin qabne yakkama harka dhiigaati jechuun dhugaadha sana itti wanniidha jechuun kijibarra keessee sun gaariin ta'u nu birattis akkasuma nama qulqulluu ittiin kijibinni jaa garuu ammoo nama badii qabu tokko osoo agartuu lakkii namni kun hin balleessineeyii jechuun kee atuu cubbuudha. Akkasuma akkasii miti. Ara hin balleessin jenne viidiyoo la shamar qullaarree akka shamarran intini anuurarree mul'isee inni akka shamarran balleessii akka dalaganiif qullaarree hojjeteera. Viidiyoon isaa hedduutu na bira jira. Garuu hin balleessine otoo hin taane nama sana dursa waamtanii gorsitaniitu amantaa keessa namni waamee gorse jira. Deebisiiti immoo Abdii Raggaasaa namichi jedhamu tokko anirree viidiyoo dhumsaan arga. Isas immoo viidiyoo dhumsaan na qaqqaba. Jechoota inni jedhee bakka amantaa kiristaanaa keessa bahee amantaa kiristaanaa harrabsa bitaniitu. Otoo Abdii Raggaasaa sana amma musliimatu danfisee. No. Obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irraa qoy lubbu asissiin qaba. Obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irraa suutuma laashji maaliif naan tokkoffaa irratti qoygaa hideemta rakkoo micarraa siifin kanna. Tokkoffaa irratti Abdii Raggaasaa akkamiin beekta? Akka isin wangeela lallabdanitti amantiin islaamaa akkanaa jee malee amantii Abdii Raggaasaa bara abbaan isaa maali kajuu atuu yoo gabaabsiteetuma laalte xiinxaluun sin dhibu tokko kana inni lammataa ammoo Abdii Raggaasaa jechaas namaan hin jenne amantii sin xiqqeessine amantiin islaamaa akkana karaan dhugaa amantii islaamaa malee hin jiru je'eetuma dubbachuu isaa sanii kalee fideen gadda amantii tana keessa ture jechuudhaaf namni maraatee mataan cinqamee garaan gubatee isinii galee wanni ta'e malee Abdii Raggaasaa jecha tokko namaan hin jenna kun halkanii guyyaa Nabiyyuu Muhammad oggaju yoo udu'an isa keessaa gabba'uu dide Nabiyyuu Muhammad numa ittanu kanaaf isa maaltu olifite Abdii Raggaasaa badii takka hin qabu qulqulluu anaafisi nama abbaa fedherra akka waraqarraa diidha Abdii Raggaasaa badii takka hin qabu. Sigalee lubbu. Iddoo tasiin jedhe galaa qaalii kiyya kan inni gadi bahee harrabse iddoo kamitti beektaa viidiyoon isaa kamtu na qaqqabee tureyyuu. Kiristoos maalidha jedhee ijoollee arree yaabbatee dhufe minaamini waan jedhu wayii argite. Gaafii daree kun. Kun gaafire. Dhaggeeffadhu kasitti waan jira maayila dhaggeeffadhu jedhe otoo amma amantaa keessaa namni irratti badii dalagee malee otoo amantaa keenya keessaa namni irratti badii dalagee jiraate addunyaan kun waan walitti galabbatamu wayii natti fakkaata akka miidiyaa irratti bahee jirutti ani biliyoonii kun egaa isintu qabeen nuti immoo. Badiin dalagaa saba hin jenneef nuti waan amantaa yoo ta'e amantaan abbaa fayyisa. Ati amantaan kee si fayyisee bakka si marara. Anaanis akkuma na marara garuu kun waa oromummaa keenyaa jiraanna malee atis akka siisteerii keetti na laaltanis akka biraazirii gootan si laala. Sababni isaayyuu oromummaa keenyaa jiraanna malee amantiin na abbaati. Otoo akkas ta'e baay'ee gaarii ta'a garuu hin gammadiin waan jedhu dhagaa olla baasuu keetiif galatoomii nagaan naa ture. Abshir hayyee deem lubbu hayyee deem bari isin rakkoon keessan kan abar gaafiin amantii xiqqeessuu isiniif fakkaata laan rakkoon keessan kan amma abdiin gaafiidha dhiyeessee fi isaan sanuma amantii xiqqeessee jiran kun amma rakkoodha karatti hubatan wallaaluudha malee nu amma amantii muslimaa jechuun maal jechuudha yoo jiran kun rakkoo miti amma namni beeku ulamaa jira nama jajjabaa jira nama waa'ee amantii barsiisu jira kun gaafiidha gaafiin deebi'a malee kun amma amantii keenya xiqqeessuun jedhamu amantii islaamaa jechuun maal jechuu yoo jedhe eegaa kun rakkoo miti bara amma isaan abdiin jechuun akkasiifaa gaafiifaa dhiyeessuu fi kanumaa jecha amma isaan amantii xiqqeessee ta'an no dogoggora kun dogoggora wallaahi nagalchi ishii hotta iyyatiin galchaa rakkoon keessan kana laa hubachuu dhabuudha. Así fato. Alaikum salam.
Nagaa Yesuus siifatu naguma Nagee. Waaqayyo ulfina argatu. Bagee nagee an dhuftan. Ameen baga nagaan eetti. Abshir ayyee dubbadhu. Xuruura beektaa amma namni tokko waa balleesse ajandaa godhatee ba'aa beektaa sabni keenya. Namni hin balleessu miti. Namni dhibba keessaa dhibbi hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf dhibba keessaa immoo 99 namni balleessuu danda'a. Gaarii Waaqayyo qofaadha. Gaarii Yesuusiin qofaadha. Isa dhufee biyya lafaa irratti dhala namaa guutuudhaaf, isa musliimaaf, isa ortodoksiif, isa waaqeffataaf, faranjiidhaaf, gurraachaaf isa du'e duwwaatu garraamiidha cubbuun hojjenne dhugaa dubbachuudhaaf. Quraanni sin jedhaa, wangeelli keenya sin jedha. Hojjenne dhugaa dubbachuudha. Na cubbuu namni hin hojjenne isa qofaadha sin jechuu barbaadeen. Addunyaa lafaarraatii tajaajilaa sirrii ta'ee biyya lafaa kanarratti kan dhufee gadi bu'ee dhala namaa fakkaatee waaqummaa isa dhoksee cubbuu kan hin hojjenne Waaqayyo qofaadha sin jechuu barbaade. Yesuus qofaadha. Malee namni hundumtuu cubbamaadha. Namni sababii suufiiffateef qulqulluu miti. Inni waaqa jechuudha Yesuus nama fakkaatee gad dhufe malee waaqa jechuudha mi? Inni waaqadha. Waaqadha inni maal siin jechuu barbaadeenii namni tokko gaafa waan nama amantii namaa tokko qeequ ejjannoon isaa maalirra ta'eeti kan jedhuufi tarii amma abdiin gaafa asii deemee jira ko aarii qabaachuu danda'a beektaa nu biraa. Namni yoo nama abdii dhiisaa dhiifama wajjin abdii dhiisa abdiin waa takka waan balleessan qabu abduma asii waa nagaa barsu abdii dhiisi. Qoy ka egzaamiidha fakkeenya siistu. Fakkeenya illee fudhati waa'ee abdii irratti waan biraatti fakkeenya fudhatu. Bara abdii waa takka waan godhan qabu saayiba abdii maaliif nu keessaa deeme kalee fideen gadda barsiisaa keenya ture waan jaamuuf abdiin hubateeti abdii dhiise abdii waan takka rakkoon isin irraa qabda rakkoo biraati malee abdiin badiin qabu ammallee dhiise abdii dhiise abduma asii gabaabsine amma waa'ee miliyoonii fi waa'ee nama amantii namaa xiqqeessuuti jirra malee abdii dhiise. Waa'ee achirraa siiko barbaade dhiifama. Anis barsiisaa amantaati garuu waan dhugaa jiru tokko firoomsaa. Laalamma abdii dhiisi ana faan lallabi amma wangeela nan lallabi akkana karaa kana faajii nan lallabi karaa keefaana oofi ana faa akkasin nan lallabi dhiisa abdii. Alaa firoomsaa. Firoomsaa oora waan sitti hima miitii godhadhaanii warra kaanii. Tokko oromummaanii dhiiga. Okay? Yaa. Oromummaan dhiiga. Amantummaan lubbuudha. Amantiin lubbuudha oromummaan dhiiga. Maal siin jechuun barbaade dogoggorri waan baay'ee nu gochaa tureera. Sababii amantaatiin maqaama oromummaa ilaallee walirraa facaanee turre. Yeroo dhiyoo asitti jaarraa dhimmi tokkoffaa keessa yeroo dhiyoo asitti namoonni eenyummee isaa baree gara oromummaa isaatti deebi'e fuula oromummaa isaatti deebise beektaa amantaa achuma taa'e. Inni kaleessa Mustafaa eenyu jedhamu Kamaal eenyu jedhamu sun har'a dhufee eenyu ta'e ayyaanaa jedhamee musliima isaa keessa jira. Tola isaa jedhamee jedhamuu danda'a. Seegaleera oromummaan tokko nu godhaa amantummaan immoo dhimma lubbuuti. Dhugaa dubbachuudhaa fi sababii micaammaa uummanni Oromootti girrisu kanaan baay'een itti gadde. Namni dogoggora siin jedheera. Namni dogoggoru miti. Qulqulluun ilma Waaqayyoo qofa. Isa dogoggore immoo gorfachuun dirqama. Akkamitti itti gaddita? Dhaggeeffadhu sari akkoo. Du'a nama jallaatti hin gammadin jedha beektaa macaafni keenya. Amma turaati eenyuun arrabsite iyyuu asitti hin gammadu jechuun siin gaddachuu qora. Maaliif ati namadha malee waaqa miti dogoggoruu dandeessa waan ta'eef. Ani nama miti namadha malee waaqa miti dogoggoruu hin danda'a. Guutuun ilma Waaqoo qofaadha siin jedheera. So
nama dogoggoree tokko hin gorfatta beektaa firoomsa. Hin firoomfatta beektaa nama dogoggoree tokko. Akkuma maqaa kee kana. Firoomfattee keessoodhaan na dubbisettee anammaani dhugaa dubbachuudhaaf ustaazota baay'ee barsiisota baay'ee achiin keessaan kottaa wal dubbisna dheen adda baay'ee irratti waafan salphisa nama. Maaliif inni famasii ta'uudhaaf maqaa amantaa tokko qeequu danda'a. Anama famasii ta'uudhaaf maqaa amantaa tokko qeequu hin danda'a. Sii galeera. Amantaan dhibba lubbuutii waan ta'eef achi as kottuu keessaan jedheen karaa namni biraa hin agarreen. Lakki famasii kan taanu hojii gaarii hojjenneeti. Hojiin gaarii immoo nama gargaaruudha akkataa gargaaruudha. Isa dhukkubsatee ammaa sababii musliima ta'e amma kadhachuuf hin dhiisu. Sarakka ta'e sababii inni musliima ta'eef gargaaruun dhiisu amma hin qabutti jechuudha. Amma humna koo. Maaliif oromummaa irratti wal agarra waa siin jedheen ture. Namni tokko odoo hin gorre immoo irratti muka muruu hin qabnu beektaa. Namni muka jigeetti qottoo baay'ata. Amma sababii micaa silaa abdii kaaseef intalli baay'ee aarte. Inaariin nama dhaanni. Nan gorfadha boleessa kooti bar. Maal godhe? Boleessa kooti dogoggore baqannis. Sababii dogoggoree fi ishii gaafii takka si gaafadhu raajii. Eeshaadhu. Tokkoffaa irratti eega akkas ta'e amma nuti nama nu keessaa ka'ee amantii teessan arrabsa amantii teessan xiqqeessu tokko yoo garre lakki yakki kun gaarii miti amantiin teenya amantii namaa arrabsaan jettu. Maaliif waan kana goota wanni kun sirraa eegama ati yoo amantii kee jaalatte amantii namaa maa arrabsita jechuudhaan maddii dhaabbannee nama san dhoorkuu danda'uu qabna. Ishii kalee fideen gadda jabaa keenya jabaadhu itti muddi ummata gurguddaa maal jaaniini. Paastaroota moo maastaroota isaan gurguddaan bira ol seenanii mucaa kan akka nama jajjabeessuutiin maddii tattaanii jabaadhu goota keenya itti muddi akkana jaanii harka tumaniif xayyib silaa wanni kun akka dhufuuf lakkii gaarii miti. Maaliif amma silaa jibba jarrummaan sunuu amantuma teenya tanarraa qabuufi malee yoo jibba qabaachuu baatan lakkii sirrii miti. Gaarii miti amma fakkeenyaaf wangeela lallabachuun aadiidhaan amma firoomsaan alhamdulillah amantiin tiyya musliimaa dhuftee immoo ati amantiin dhugaa amantii kiristaanaa tana akkana jettee waan nan si gaafadhee fi sammuun kiyya amanee gartee na amansiiftee wanni jennaan akkasii yaammattee abbaa feeta karaa amantii teetii lalladdee fudhachuun rakkoo miti. Ammoo garuu arrabsuudhaan xiqqeessuudhaan nuti immoo amantummaan teenyaa namuma tokkoo abbuma fedhe haa taatu sossobdee itti himtee akkana jettee adda baafteetiif malee lolaa fi arrabaan hin jiru wanni namaa galu yookaan namni hubatu tokkolleen hin jiru. Maaliif kalee fideen gadda gurbaa kanan gorsin ati mataan kee qobbileessa kiyyaniin gorfadheettu kun kalee fideen gadda eessa jirta moo har'a tiktookii banatte ati eeganni qabame banatte. Rabbis yaa eebbisu ani anammaanii dhugaa dubbachuudhaaf badaa liivii kanan jaalladhu beektaa abdii. Dhaloota si'anaa keessaas hin qabu. Ani galgala nagee dhugaadha. Maaliifan siin jedhee ani waldaa lafarraa hin qabu malee waldaa qilleensarraas hin qabu. Waan dhugaa jiru sitti maa akka barsiisaa tokkotti sitti maara. So maal siin jechuun barbaade sababii ati dogoggorteef sirratti muka muruudhaan amma nagee dhugaadha. Sababii tola isaan immoo asiitii pirootestaantii keessaa dogoggoreef achi girrisuun hin barbaachisu. Maaliif? Tola isaadha maqaan isaa beektaa rooko Oromoodha. Firoomsaadha maqaan kee Oromoodha. Galataadha maqaan kee Oromoodha beektaan. Okay? Kanaaf hubannaa qabaachuun nu barbaachisa. Darbee immoo waaqan falmuuf hin qabu beektaan abdii. Firoomsa. Waaqan falmuuf hin qabu. Namni irrina laakoof maayindii qabaachuu danda'a. Laakoof seeftaansii qabaachuu qaba beektaa firoomsa. Atammati waaqa falmituuf hin qabdu. Waaqa si falmituuf barsiisaa waa ol baateef dubbadha taa barsiisaa waan qorqarii waa ol dubbadha yalla karaa eegaa jirra maal obboleettii koo geeffadhu sarii ko daafi abaduu rakkoon qabu yaadii koo si galeera wayyaa sarii ko ayya carraa isiniifin kanna isinilleen ayya carraa isiniifin kanna isinilleen naannee isatti adee buu rakkoo miti ayya waan dubbata dubbadhu doktorii kan akkasitti ayya carraa ni fudhata. Ayye dubbata. Alaa firuuyyee. Anammanii afsiin jechuun barbaada. Namni qabu. Abbii fayyuuf hin baadin karaa si gadi haru. Anis akkuma kanaaf falmu malee waaqan falmuuf kun dogoggora namaati. Wal hubachiisuu dhabuurraan kan ka'e malee kuni dhugaa dubbachuudhaan obboloota baay'een qaba musliimaasi. Giftii koo qabadhu meemiti qabadhu hubannaa qabadhaa.
Buloota qaba. Wajjinis guddanneessu. Sa'aatiin hin jirtu barsiisaa taraa walii kennuun barbaachisaadha. Amma jechuun sa'aatiin lallaban haalee dhumataa jira waan ta'eef xiqqoo sa'aatii walirraa qusachuun barbaachisaadha. Wal cinquun barbaachisaadha. Ishii dubbadhu ayyee raajii. Ishii dubbadhu afi. Kanaaf yeroo namni dogoggoru ammatu sababa biraa ta'e gaaruma dubbachuudhaaf. Sirraayyuu gaafii qabna. Dogongorri kamaalee ka inni dogongoree kan Nabi Muhammadiin arrabsisantu dogongoreedha ta'u maaltu dogongoree? Gaafadhu. Maaltu dogongoree jettee dogongora namni dogongoruu danda'a ka jettu maaltu dogongoree jette amantaa kan kee keessa jiraam yes. Gaafas obboleessa keenya dhaabbadhu amantaa keenyallee kabajjina amantaa keenya kabajuuf amantaa namaa kabajuu qabna jettee dhaabsifte moo adda ammoo garagaltee kaatee nama gammaduu hin qabnu. Giiftiin qara ol baate sun maal jettee waa'ee Abdii Raggaasaa fakkaatee dubbatte. Yes Abdii Raggaasaa akka haati manaa goote san odoo warri amantaa keessan keessaa oduu dalagee jiraate Abdii Raggaasaatiin nafseen ta'e akkuma Nabi Muhammadiif bidaan ta'e naataatu yaadu kan Abdii Raggaasaatiif illee bidaa taati. Isiniif galee dhageeffadha. Amantaa keessan kabajjisiisuuf amantaa namaa kabajja. Kanaafuu nullee amantaa keenya tuquun barbaannu amantaa keessan kabajuuf amantaa keenya kabajja. Nama biraa karaa isaa dhufee amantaa keenya keessa dhaqee amantaa keessa taa'ee keenya arrabsu san uf kabajii amantaa keenya keessa jiraachuu barbaadda amantaa keenya keessa teetee nama arrabsin warra amantaa biraa hin arrabsin uf kabajii amantaa kan kee keessa taa'e. Siif galee wangeela keessan baratee yoo barsiisee amantaa musliimaa keessaa nama achi fidee shaadaa yoo qabsiise kiristaana taasise inni nu galchuu hin jiru. Siif galaa miti yookaan siif galuu achi qabadhu. Ati barsiisaa miti addunyaa kana buluu yoo barsiifte amantaa musliimaa keessaa ka ishii jedhe fiddee yoo cheerchiin mataa itti guurte wanti nu galchuu hin jiru. Siif galaami yoo ammoo ani sammuu kiyyaan deemaa ka jedhee amantaa dhugaa karaa dhugaarra deemaa jedheetiin jedhe ka filatee dhufeetiin jedhe filatee dhufe ka rabbiin isaas fide dhufee innaan waliin jiraachuu. Taqabbalannee fudhanna. Ata dhayoo ati dhuftee shaadaan waliin qabatte obboleessa keenya yes akka waa waliin dhalannee waliin jirruuti. Siif galaamiti oromummaa wali akalli. Oromummaa fi islaamummaa wanti walitti dhiyeessee hin jiru. Obboleessa kiyya siif galaamiti. Kanaafuu nafseen keenya ammoo namni amantaa keenya tuqee fi namni Nabi Muhammadiin tuqe sallallahu alaihi wasallam. Kan namichi deengaddaa bootaa dhiqatanii akka dhiqatanii akka dhiqaa haarinii miti akka dhiqatanii inshallah harka quba shananii dhiqatee hin deemne Nabi Muhammadii arrabseetiin jedhe akka dhiinni keenya gubateetiin jedhe deengadda boo'eetiin jedhe inshallah gammadeera alhamdulillah gammachuu. Alhamdulillah maaliif hin jedhe ani sariifachaa jira. Dhageeffadhu. Sanas ta'e kanas siistuu namani hiikma. Dhageeffadhu waa'ee Abdii Raggaasaa qaaquu qajeelchatu. Dhageeffadhu atis waa'ee Abdii Raggaasaa waa'ee Abdii Raggaasaa qaaquu dhufte waa'ee Abdii Raggaasaa dhageeffadhu yoo dhageessetta ta'e sila maalan siin jedhe beektaa. Waa'ee Abdii Raggaasaa inshallah kana booda afaanii fudhuu xaarfatanii malee hin dubbatan waa'ee Abdii Raggaasaa jechuudha. Isiniif galataanaan jechuudha. Abdii Raggaasaa akka dheengadda gammadasa warri gammadanii maalii jiran amma daran Abdii Raggaasaa kana caalaa shaadaa qabsiisuuf jecha dhiqatee inshallah mabruuq qedee dhufaara. Isiniif galata argitan kana caalaa bareedee dhufaara inshallah. Warri gammades warri na'ees. Haleluuyaa bareedu dhugaa waaqayyooti. Abdii Raggaasaa daran bareedee dhufuuf jira. Kanaafuu Abdii Raggaasaa hin dooraa jettanii warri du'aa eebban hin gubatta malee Abdii Raggaasaa du'aan jiru inshallah. Maalu diinni saaduu hiikuu. Kanaan Abdussalaamin daa'ima isaa saniin beektaani daa'ima isaa san jetti daa'imni isaa sun abdii inshallah bootaa abdii bu'ee ka islaamummaa akkana dhaabatee quba tokko islaamummaa jiraachisu. Siif galaa miti. Achi beekaa amantaa keenya kabajja amantaa keenya kabajja. Hiikmoo. Eshi ayyee hikmaayyee ishee lubbuu ayyee hikmiyyee. Ngoon adiifadha adiifama. Carraa mucattiin taanillee naa dubbattuumi. La inaari miira keessaa fa'i ishee amma muhitii qabadhu rakkoo miti. La galatoome thank you. Aaruma ichi wajjaa soyina osuma miira keessan galle wajjaa soyina inaarini. Aariin kan sheexanaati beektaa firooko. Yaa aaruun aariin kan sheexanaati. Maaliif kun miidiyaa walabaa waan ta'eef manuma keefillee aariin hin barbaachisu. Hafuurri aariidhaa hin jedhan maaliif dhugaa dubbachuudhaafi. Namni miiruma keessa gala beektaa ammatu nani xinnoo mashee achi bahee famasii tokko ta'e nama naa jiru hin jaalladhu beektaa hin firoomsa. Maaliif beektaa akkuma ol nagaasuuti bori lafatti ganda dabala waan ta'e hin ta'u beektaa harooko. An akka namummaa matti naasaara dhugaa dubbachuudha. Akkuma asii ol firoomsaa ol kaasan bori immoo dacheetti gad dabalu beektaa soba dhabu. Warri koomenti kun jechuudha.
Hekima nama salphatu kanaan jettanii maal jechuun nama salphachuun qaantiin takka illee jirti dhugaa rabbi koomeetii taphatamuu ta'a kan tuqartaba. Lakki saree qabadhati. Eenyu salphata barsiisa salphata silaa eenyu salphata naan Bisi jettanii. gaafiidha kun gaafiin salphiin qabu shidii si lubbuwati. Beesi saree maala jedhani maasi gashee hikma ati ko nama waaqayyooti maal taati haaru. Hayye ni dubbattaa doktor ni dubbattaa dubbadhu lubbu. Ayyee Raajii xumuradhu bu'ii akka isaa nama buna keessa jiru sun jettee teessee naasa'initi. Ani jalqaba kanis siin jedhee maqaa abdiitiin jecha hin fudhatiinis siin jedhe shi. Inaartee yeroo jettu nan aaree abdiin as hin jiru waan ta'eef. Kana booda waa'ee abdiin kaasina. Inaaree saree inaaree musu jaalladha naaree. Sheexana moo wanti naaruuf kanis siin jedhu ati akka nama buna keessa jirutti inaasa'initi waan ol baateef ibsadhuuti gadi bu'i. Asirra teessee akka nama buna dhugaa jirutti oduun odeessiniti. Manni kan Dooktar Lubbuyyee natti fakkaatu mana firoomsaa biroo kooti. Waa'ee manaa minaamin irra hin jiru ko'an. Amma waan durbaatii fi ibsadhuuti gadi bu'i. Okay? Maaliif na jibbite ati? Maalan si godhe? Aara sin jibbooni. Maaliif si jibbaan ilmi namaa nama hin jibboonnaa? Amantaa keessan kabajaatii jiraadha isin. Nullee amantaa keenya kabanyee jiraanna. Isin jala hin fiigina. Amaa kennan agarsiisi waaqayyo laaggeeffadhu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani hunduma keessan nan jaalladha. Eenyuraanu? Awarra kaan itti ofumaa. Saaraa teettu. Saaraa anaan mu'iit si godha saaraati. Komantii badaa barreessu jirta. Gaarii siif hin ta'u haadhoto. Anaan mu'iit si godhe. Malee. Akkasumatti taa'ii caqasate Saaraa hanga waa adda baafattu. Malee firoo koo garraa miidhaasanii waaqayyo sinaa eebbisu kadhadhaaf hin jechuu barbaade abdiiraafis michichaafis kadhachuufidha du'aa gochuufidha bakka maaliifi bakka namni nissaa galuu qaba beektaa yeroo yaada garaa geeddarachuu qaba hunduu namni dogoggore hunduu jechuudha kana jechuun barbaade maaliif yaada garaa geeddarata namni yoo immoo kaleessaa maa yoo hojjete bulee immoo gaarii dubbachuu danda'a bulee immoo bakka qalbii isaatti deebuu danda'a. Malee obboloonni koo amma dookter jedhamee amma aarii keessan galtu giiftii koo boortarii nama akka muda qoo dandeessaa nama akka abduu kamtu sana miidhuu dandeessa giiftii koo aarii keessaa boon dirqama. Ijoolleen akkuma kana suuraa namaa rakkaata jirtan kun waaqayyo sinaa eebbisu garuu nama tokkoof yaanii dhugaa dubbachuudhaan hin falmu nan kadhadha garuu nama hundumaaf nan kadhadha. Maaliif namni dogoggoraadha jedhee tanan bu'aa namni dogoggorree lakkaa hin dogoggorre immoo of goyyomsadha macaafni keenya. Eenyuyyuun of goyyomsa. Maaliifi. Amma laati anaas siyayyamee raajii dhaggeeffadhu asumaanuu yoo nama gartee wangeelallee lallabatu ta'e lallabachuullee dandeessaa siyayyameetiin jira itti fufi. Waa eebbisu bakka ani baay'een si jaalladhe anoo dubbii afaan keenyatti tolee naan hin gale malee galeeyyuun beeku dhugaa dubbachuudhaan oliif hin jaalladhu. Maaliifi. Akkuma kiiloon koo 60 ta'e ganas fudhattee zeerootti ganna darbatti beektaa namni. Kanaaf waan akkasitti of salphisuus hin barbaadu nama salphisuu hin jaalladhu. Kanaaf si jaalladheera waaqayyo si haa eebbisu miidiyaa kee waaqayyo haa guddisu nama namaaf dhaabatu waaqayyo si haa taasisu jabaadhu siin jechuu barbaadeen ishee. Abshir ayyee. Haa ta'u haaloo ko jedhe bakka addeen Bifaan dubbattaa? Horifaan? Qaalii kiyya. Dubbattaa? Yanillee jechoota baay'een qabu. Koomentiidhuma jalatti babarreessan kanaafan ol ba'ee. No. Komantii dhiise waa'ee komantii jecha kamii lakkaata lubbu yaada qabda sasa'e namni yaada qabu ammoo ol ba'ee yaada ibsachuun bareeda. Komantii jala kana barreessan komantii warri komantiitis hojii isaaniiti. Ammoo komantii badduu barreessu gaariin ta'u sun akkasi. Komantiidhaa jecha kamitti ol baatati. Roko nagaan oli bakka gooftaan si faana haa ta'u eebbifamaa dooktar Lubbuyyaa eebbifamii hiikmaa waaqayyo si haa eebbisu iddoo nagaa oolaa. Abshir ayyee abshir. Akkasitti jara keenyaa kun rakkoo miti bar namni tokko yoo waan tokkoon si amansiise si hubachiise amma laa isaani madaan eeysaa mata dhukkubbiin isaanii jiru eeysa yoo kajannee fudhannu taate maaliif akka isaan akka abdii raggaasaa keenya kana jibban naaf galuutii dhi'an baxaamitti bakka abdiin fedhan waan isaan beekoni mucaanuu kana yaamuu deemu abdii jaa maqaa kasilaa firoomsaa jechuu deemu abdiin jaa abdii raggaasaa rabbumaa wanni itti godhe rabbumaa abdii raggaasaa leencatti godhe.
الله يا ربي وجلانه بازت يا خالق جلانه بازت يا عبدي عبدي لكم انت كنما لا اله يا ربي يا ربي نوفيسي ويني ولاج ويني ولاج ويني ولاج ويني ولاج عبدي رقاسة ويني ولاج عبدي رقاسة ما شاء الله يا ربي عبدي نوفيسي ها عبدي جان كانت تعصق ديا هي دي عبدي رقاسة حتى نمني برا نمني نما غورسيتان نمني وانجيل الليل اللبتن اجولين جلا خانات التيسي خمان تين الليل ميتا كتم مسا سارة تيتا كخو سينجل جاتي ميتا سارة تيتا كيسر سارة تيتا كوا بريفا دخو تو سينجل جا تسارة تيتا كوا مويتين قو ديسا يا مويتين قو ديتر بالغي ريسين بطرانا تاك بالغي مچرشا بالغي مچرشا ريسين بالغي Isin balage, dabbon si balage, isin sharmuuta, dabbon si sharmuuta. Liwa dila kana sharmuutummaan. Liwa dila kana sagaggaalummaan. Liwa dila kana baalagummaan maali? Hin barbaachisu wanni akkasii. Wanni akkasii hin barbaachisu. Jedhe. Obsaa Yusuf. Obsaa miliyoona akka jeeboo hin dhageenye. Wayyoo. Wayyo malan gode ya khabala tarata katti gadifnan balla rabbi sodada rabbi jaaje rabbi ammate hay wallahi ningo vle obsa kenya ningo vle wallahi Miji yoo hottuuti waan gaggaarii faa yoo jiraate nu yaada dhaamsan wanni godhe. Salaamu alaikum. Haloo dubbadda. Maali lubbuun ana darbatteef? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Firoo. Oye, wemmi jumaan ol galche tana mataa wali gaggaraga isuma wana biraa ol gara galfatte yaa isaa fidde. Isi raga. Kuni cinkan kamu Kristos taararam shi soora ko gargalan batadisi waan barbaade godhana mala lallata. Cecere fu Mucaati maal goota Kristos. Maal dhugaa maalan jee. Kiristositti haaraara mooti maaliif akkana goota? Ela maala suura ko laal dhugaa rabbi. Maala lallata amma gargalan batte ana dhaayi. Annama biraati jeetiin si galchee mucaati maal godhu jirta boo gaariin goone sirriin goone abbaan ol galche kunoo muciyyoon isuma na fakkaata isiin fuula ol gara galtee dhufte inni mataatti gad deebisee dhufe yaaye maal jechuudha isa miti dhugaa rabbi nama gara ati ayibbisa jirtaa lubbu lakkii dhugaa rabbi ani nama tokko tuquuf otoo hin taane akkasumatti taphachuuf malee maal dhimma maal qabaa suura koo gargala La ati baranas yayyame mimman tanala wengela lallabachuu dandeeysa anuman lallabadhu memma wengela yoo gartee karaa sirrii haa ta'u taate anu waa hubadhe karaa sirrii qabachuudhaan qaba ammootu nama arrabsuudhaaf jecha namaan jechuudha gaarumina yoo jechuun dhuguma nama tokkoon jechuun barbaadu maaliifi na dhorka waan ta'eef ankoo amantaan koo na dhorka nama kama baaru nan lallabi ati mana lallabi Yesuus gooftaadhaa mi lubbu dhugaadha Yesuus gooftaadha akkamitti ila akkamitti gooftaa ta'e beekta dur bara duraa keessa kan seera Musee keessa namni fi waaqayyo viidiyoo banattee nu himuu dandeeysa haala mijataa keessa hin jiru viidiyoo hin bahu akkasumas studies ishi yoo dhiyeessi bara duraa keessa jechuudha bara durii keessa seera Musee keessa Kristos namatti mul'achaa ture jechuudha. Kaza edda intiniin cubbuu hojjetee firee muka sanaa nyaateeti namni fi Kristos wal arguu sababa hin dandeenyeef karaa ittiin namoota argu waan barbaadeef ilma isaa tokkicha sana durbee Maariyaamitti hergee nuuf kenne. Kaza gaafa durbee Maariyaam dhufu nuti fi abbaa wal agarree jechuudha kan nu dhufe abbaatu ilma ta'ee nuuf dhalate nuyi. Abbaan akkam ilma ta'ee dhalata lubbu laa sirreessi bakka tana. Ila. Firoomsa anaa fi ishiidhaan wal mormaa
dhiisi akkasiiti. Ayyee haasawa. Ayyee haasawa. Ani ma amantii dhagayi boruufanan boo ani maqaan kiyya obsaa Yusufiin Jaamaa obboleettii xiyyaa na dhaggeeffadhu anammoo ani siin jedhu gaafiin si gaafadhaa amantii ta'e tanattiin dabalamuu fadhaan. Ati amma kan suura koo gargalabattee dhuftee miti si faana odeessuu hin barbaadu. Anam mucaataa I don't believe it, not me. Anaa miti an suuraa namaa gaggalabbatu. Nama guddaadha nama biyya jiru nama yaada bilchaatallee qabu. No, obboleettii xiyyaa anaa miti an suuraa namaallee galin galabbatu oliis galibbatu wanni daas hin jiru. Gaafii sadiin si gaafadhaa gaafii sadeen keessa yoo naa deebifte ani wallahi muslima ammaan tanaan gara amantii ta'eetii dhufa wallahi ammaan tanaan gara amantii ta'eetii dhufa muslima nama dhibbaa amman danda'u amman baradhee amman of keessaa qabu si deebisuu hin danda'ash. Okay Iyesuus Kiristoos nageenyi rabbii irratti haa jiraatu yookaan nabii Isaan alayhi salaatu wassalaamii ati rabbii jechuun jirtaa mire. Ani akkam beekute waaqa abbaa kan ilmaan hafuru. No. Waaqa tokko. Akkasi dhaabbadhu ani maanta nakiniin siin jee ani hordofa amantii islaamaatii kaniin siin jechuu barbaade akkam baradhetti miti ani immoo hoggaan amantii islaamaa hordofu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabii isaa nageenyi rabbii irratti haa jiraatu ergamtoota rabbii tahuu isaanii hubadheetiin rabbiin ammoo rabbii gartee isaan san uumee hubadheetiin itti amane asirratti waan takkataniin siin jechuu barbaadu ati nabi Isaan yookaan Isaa ilmi Maryam nageenyi rabbii irratti haa jiraatu obbolee wanta maali rabbii jetteetitti amantaami? Inni Maariyaam irraa dhufe ani ilma waaqayyooti taman. Bareedaadha. Ani gaammaan tana asirratti waan siin jiru gara amantii ta'eetii kanaan dhufuu fada. Na amansiisi gara amantii ani amantii takkaafillee hate speech yookaan jechoota jibbisiisoo hin qabu. Amantuma takkaafillee Pirotestaantiidhaas taate, Ortodoksiidhaas taate, Muslimaas taate, waaqeffattootaas taate mirga daazammaara that is not our business. Suni biizinesa keenyaa miti. Amma gara amantii ta'eettiin dhufuudhaaf deemaa amantii ta'e sanitti na fiduudhaaf gaafii sadiin ulaagaa sii kaaya. Gaafii sadeeniin ulaagaa sii kaayu tokkoffaa ati nabii Isaan alayhi salaatu wassalaami rabbii jettee mire bareedaadha akkasi rabbii ati siif nabii Isaan maal sii ta'a? Ani kan nabii Isaan jettan hin beeku mire afaan keenyaatti naa hiikiitiin natti